Hi guys, akkam nagaa jirtu nageenyii fi araarri waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniifuu haa baay'atu isin jechuudha. Namoonni viidiyoo kana argitan obboloonni koo musliimaas ta'e kan kiristaanaas rabbiin sin qabee waaqaan sin qabee viidiyoo kana share copy linkii akkasumas repostii nu godha. Yeroo sin share copy linkii akkasumas repostii yeroo nu godhanii ijoollee keenya badanillee ijoollee keenya rakkoo keessa jiranillee argachaa jirra waan ta'eef jechuudha. Laayikii illee godha akka namoota bira baay'ee bira ga'u jechuudha. Innaa obboleettiin keenya kuni Joorjoo Tuujoo jedhamti. Bakki dhaloota ishee Olonkoomii yoo ta'u akkuma nama kamiyyuu nan dalagadha jettee waggaa tokkoon dura gara Saudi Arabiyaatti imaltee jechuudha. Erga imaltee gara Saudi Arabiyaatti imalteen booda achi erga geesseetii akka bakki isheen jirtu isheef hin taanee fi isheedhaaf hin taane akka isheedhaaf hin mijanne birriin illee akka isheedhaaf hin kaffalamne mucaa firaa tokkotti kan biyya Dubaay kana kan keessa kan jirtu tokkotti himachaa turte jechuudha. Otoma akkas jettee himachaa jirtuutii gidduutti immoo achumaan baddee jechuudha obboleettiin keenya kun. Kan amma ishee barbaadaa jiru immoo mucaasheedha. Joorjoo atis yoo jiraatte ilmoon keessi barbaadaa jirti. Isheenis biyya hambaa keessa teesseetu haadha koo jettee ganamaa galgala bu'aa waan jirtuu fi adaraa yoo atis jiraatte illee yoo rakkoo keessa jiraatte illee asan jira jedhiiti dubbatadhu. Uummanni kun akka sagalee siif ta'u sin jechuun barbaada. Mucaan kee ganamaa galgala haadha koo jettee bu'aa jirti waan ta'eef jechuudha. Namoonni viidiyoo kana argitanis immoo please copy linkii share copy linkii akkasumas repostii like illee nuuf godha jechuudha. Innaa obboleettiin keenya kun jechuudha gidduutti immoo erga baddee booda ji'a lama as jechuudha. Ji'a lamaadha asitti immoo bilbilli isheen siimiin isheen itti fayyadamaa turte jechuudha. Siimiin isheen itti fayyadamaa turte suni hin hojjeta. Yeroo mucaan ishee bilbiltuu fi hiwwaama garuu namni kaasu hin jiru isin jechuun barbaade. Masmara sana immoo ofii isheetii bitatte birrii 50 ofii isheedhaan bitatte jechuudha. Warra isheen bira jirtutu biteetti kenne osoo hin taane ishiitu birrii 50 bitate jechuudha. Kanaafuu waggaa tokko asitti erga baddee booda immoo masmarri ishiin itti fayyadamaa turte suni cufaa ture. Ji'a lama asitti garuu masmarri isheen itti fayyadamaa turte kun hiwwaama jechuudha. Amma yeroo bilbilamuu fi bilbilli sun hiwwaama garuu namni kaasu hin jiru. Atis immoo yoo jiraatte asan jira jedhi yoo rakkoo keessa jiraatte illee rakkoo kee uummatatti himadhu, uummatatti ibsadhu. Uummata bal'aa kun si gargaara rakkoo kee keessaallee si baasa. Innaa namni viidiyoo kana argite immoo amaanaa sittaa ta'u adaraa sittaa ta'u mucaan ishee ganamaa galgala bu'aa jirti. Isheenis biyya hambaa kana keessa teessee jechuudha. Namni argite harki kee fayyaa argatu share copy linkii akkasumas repostii nu godha. Galatoomaa turtii gaarii qabaadha. Akkatti baanu beekna malee akkatti gallu hin beeknu. Waaqayyo hunduma keessa nu haa ta'u. Egaa hordoftoota koo akkuma viidiyoo dura dhageessan irratti obboleettiin keenya tokko akkuma anaa akkuma nan dalagadha jettee biyya Saudi Arabiyaa dhufte. Erga dhufteen booda manni isheen geessuun akka haala hin taane keessa jirtu akka haalli ishee mijanne dubbatteerti. Erga dubbatteen booda bilbila isheellee kan duraa irraa fudhatanii achiin deebistee siimii ofii isheetii bitatte. Siimii sangisee tokko qofa kan isheen dubbisteen. Saniin booddee iddoo buute haga ammaa hin beekamtu. Bilbilli ishee garuu hin yaama. Ilmoon ishees yookiin immoo intalli isheetis biyya ormaa keessa jirti. Isheenis haadha koo naa barbaadaa jettee obboleettiin ilmoon isheetun jechuudha micayyoon ishee barbaadaa jirti. Kan sirriitti barbaadaa jiru micayyoo isheeti. Viidiyoo micayyoo ishee isiniif affida. Sagaleedhaan akka haadha ishee taate simatteerti. Dhugaa hedduu na gaddisiise gaafas viidiyoo sana dhaggeeffadhu. Jireenya ofii fooyyeffanna jedhanii haadhaaf intalaan biyyaa baanii haati intalli ishee haadha dhabdeerti. Haadha koo naa barbaadaa maaloo Oromoo koo haadha koo naa barbaadaa sagalee koo naa ta'a jechaa jirti. Hedduu nama gaddisiisa. Saudi Arabiyaa keessatti ijoolleen rakkina cimaa keessa jiru hanga ammaatti kun sagaleen ishee dhabameera. Bilbillis immoo iyyaama bilbilli siimii isheen bitattee garuu namni kaasu hin jiru jetteerti obboleettiin teenya sun jechuudha.
Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtetti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu akkam jirtu anna politiin keessa nagaa guutuun qabasin jecha egaa hordoftoota warroon chaanaala kiyyaaf haaraa taasisan immoo sabskiraaybii gochuudhaan maamila keenya taasisin jedha egaa itaan suudhaanii akkuma amma viidiyoo jalqaba irratti argeessanitti yaa wanti Saudi Arabiyaa keessatti deemaa jiru waan baay'ee nama gaddisiisudha hedduu nama gaddisiisa. Maaliif ijoolleen keenya keessattuu ijoollee warri haarawaa dhufan kuni sirriitti warri haarawaa dhufan kuni as keessatti dararamaa jiru Saudi Arabiyaa keessatti jechuudha. Takka waan argineen beekne argaa jirra jechuudha. Takka garuu an Saudi kana keessa turee jira akka amma baranaa kana argeen beeku hagga baranaa kana argeen beeku jechuudha. Akka ijoolleen keenya dhumaa jiran guyyaa guyyaadhaan reeffi isaanii galaa jiru. Takkitti immoo kan dararaman kan du'anii akkasii du'aniirra kan immoo dararamaa jiran meeqatu jira. Har'a kan bilbila qabaatee himanne meeqatu jira. Kan bilbila qabu bichaatu waa himachaa jira malee kan bilbila qabaatee har'a waan takka duuteef jiraatanii isaanii hin beekne meeqatu jira hedduu nama gaddisiisa. Egaa obboleeta koo akkuma anaa akkuma si'iiti kanan dalagadha jettee obboleettiin keenyas biyyarraa dhuftee biyyarraa dhuftuu haalli keessa isheen jirtus akka manni sun hin taaneef himatteerti jettee intalli ishee jechuudha. Intalli isheetis biyyuma ormaa kana keessa jirti garuu Saudi mati isheen kan jiraattu biyya biraati. Innaa micayyoon kun himteerti akka haati ishii haala hin taane keessa jirtu. Kanaaf obboleewwan koo hundi keessaniyyuu immoo sagalee ta'aa fi haadha kanallee barbaadate yookaan jiraattus ta'e yookaan hin jirres ta'e akka sagalee suuraa ishii kanaa sagalee taatanii fi akka yookaan kan ukkaamsanii jiraatanii soo ta'e akka argamtu obboleettiin teenya sun dabarsteerti. Akkasuma immoo intalli isheetillee adiraa maaloo jettee bu'aa jirti hedduu takka garaana nyaatte micayyoon ishii jechuudha. Sagalee isiniif fida haadha fi immoo micayyoon daa'ima haatu daa'ima maal gochaa akka isaan alabaan kana hin beeku ani yookaan jireenyuma iyyuumuma biyya keenyaa kanas hinjifanna jedhanii nama lamaan alabaani amma intalli haadha dhabdee jirti jechuudha. Kanaaf obboroomoo koo intalli micayyoo kana bira jedhaati haadha ishii barbaada fi dhugaa waaqayyo hedduu takka boochi garaana nyaatte viidiyoo ishee isiniif fida jechuudha. Viidiyoo isheen ofii ishiitii haasofte haadha koo naa barbaadaayi haadha kiyya jettee dubbatte isiniif fida jechuudha. Viidiyoo ishee jechuudha micayyoo kana sirriitti garaana nyaatte baay'ee tokko jechuudha. Hoo haadhuma waama haadhatu haasofte haadhuma ishii kana haasaa turte jechuudha. Hedduu takka garaana nyaatte maaliif dhala jechuudha. Fooyyeffanna jireenya keenya fooyyeffanna jedhanii haadhaaf intalaan biyyaa baane haadha ishii dhabde jechuudha. Kanaaf obboleeta koo hundi keenya viidiyoota kanneen sheerii godhaate nama obboleetti keenya kana beeku akkasuma gargaaree biraan gahaate namni keenya hundi keenya sagalee walii haa taanu obboloota koo waliin tuffatinaati hundi keenya jechuudha. Atis anis tokkuma boru anirras waan ga'u beektu siras waan ga'u beektu jechuudha. Kanaaf immoo sagalee walii ta'uu qabnaa. Wal cinaa ejjechuu qabna. Waaqayyo si obboleetti keenya kana harka diinaa keessaa waaqayyo ishee haa baasu. Obboleetti keenya kanaafillee waaqayyo haadha ishee harka diinaa keessaa baasee ishee haa gammachiisu. Hedduu takka garaana nyaatte micayyoon baay'ee daa'imaayyuu micayyoon haatillee daa'imummaa micayoon illee daa'ima jechuudha. Hedduu takka garaana nyaatte rabbi haadha koo jetti dhugaa waaqayyo jechuudha. Innaa jireenya kana waan isheen nun goone hin jiru barri. Mee ilaala haadha filmoos biyyaa baasti bergoo tokko biyyaa baaste biyya ormaa keessatti dararti dhugaa waaqa. Innaa akkasii isin jedhaa inni biraa immoo Saudi Arabiyaan akka nurraa cufamu hundumti keenya sagalee ta'aati akka nurraa cufame uummanni keenya as nagaa argachaa hin jiru. Ijoolleen keessattuu haaraa dhuftan kun wanti takka nagaa argachaa hin jiran guyyaa guyyaadhaan wanti Saudi Arabiyaa keessatti deemaa jiru waan jibbisiisadha jechuudha. Takka waan dhaga'een beekne hagan biyya kana keessa ture jechuudha. Akka baranaa namni akka Saudi Arabiyaatti kan du'aa jiru takka argeen beeku jechuudha. Kanaaf adaraa keessan hundi keessanuu viidiyoota gallakkifamu sheerii godhaate namoota dhimmi ilaalatu biraan gaate akkasuma immoo biiroon keenyallee akka nurraa cufamu baqaa Saudi Arabiyaan akkuma duraanii sanitti odoo cufamee jiraate. Inni akkasiin jedhaa obboleettii keenya kanas immoo kadhannaadhanii akkasuma immoo viidiyoota sheerii godhuudhaanii waaqayyo harka diinaa keessaa si haa baasu jedhaanis jedha obboloota koo hedduu nama gaddisiisa akkatti baanu beekna malee akkatti galuun beeknu waaqayyo hunduma keenya wajjin ta'u isin jedha hordoftoota kiyya nagaa ta'a fayyaa ta'a hanga viidiyoo biraatti deemnutti viidiyoo kanaan turtii gaarii.